Ticharraa bilisa akka ta'e itti himamee bulee ammoo dogoggoraan bu'aa qorannoo kan nama biraan wal dhahee inni vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'e yaaddoo uumeera. Namni kun torbanoota darban cidha isaarratti akka turee fi achiis hiriyoota isaaf miinjee ta'e akka ture meedikaal daayireektarri hospitaalichaa Dr. Gammachuu Guddinaa BBC'tti himaniiru. Dhukkubsataan kun kan shakkamaa jedhamee gara hospitaala keenyaa kutaa Calasii irratti addabee gaafa jimaatarradha. Garuu gaafa histiriisaa konkolaachisaadha. Cidhi kan mucaama kana ture. Innis darbee hiriyoota isaa fi miinjee ta'ee ture gurbaan kun. Kanumarraan kee kontaaktii inni qabu ijoollee magaalaa waan ta'eef namoota baay'ee wajjin tuttuqqaa bal'aa waan qabuuf tokko irratti hojjetamaa jira. Namoota sana funaanaa jiru akka aanaattis. Kilinika dhuunfaa immoo guyyaa lama deddeebi'ee yaalamaa ture. Kanarraan kee gaafa shakkamudha akkasii antiibiyootiksii fudhateera. Gaafa shakkan nutti erganii immoo otoo hospitaalatti hin dabaliin qo'aamatti adda baasne gurbaa sana. Namoota isa bukkee turan illee maatii isaa adda baasne kutaa turmaataa keessa ture. Bulee masaa wuxxeetii rizaaltiin irraa fuudhamuu ture. Rizaaltiin suni karaa godina nu bira gaafa ga'u negatiiva nun jedha wuxxeetiin suni. Guyyaa kaleessaa immoo deebisanii rizaaltiin kaleessaatiin bira ga'ee dogongoraatiin itti himamee mucaa deebisnee gara tiriitima shandalitti deebisnee of keessaa baasne. Sana booda hojiin hojjetame maalimee ogeeyyiin fayyaa isa wajjin tuttuqqii qaban ammoo sadarkaa akkamiirra jiru isaan? Namoota yeroo sana hospitaala keessa turanii ogeessa fayyaa bakkeetti illee kilinika dhuunfaa yeroo lama deemee waan yaalaniif ogeessa mana sana jiru tokkotu nambisiin gara koraantiinitti funaanne. Asuma hospitaala keessaa guyyaa jalqabaatti kaasee gaafa inni piriitirii irratti namni quunname isa sadda baafanne darbee immoo gaafa inni guyyaa tokko dhufee nu bira bule sana ogeessa mana naayitii bakka sana bule hunduma isaanii asuleetii goonee baasnee magaalaa keessatti immoo gaafa nama 30 galee jaanaan jedhani gara nama 15 ta'u ogeessonni adda baanee. Kanaafuu miirri amma hospitaala keessa jiru maal fakkaata dooktar? Asymptomatic stage irratti namoota baay'ee waan faalee fi sodaachisaadha. Amma haalli hundi jechuudha namni pashantiin gara hospitaala dhufullee amma xiqqaatee jira. Ogeessi illee yaaddoo biraa keessa galee jira. Amma namni magaalaan guutummaan sadarkaa kanatti faalamaa waan ta'eef namni akka durii gammadee illee hojii isaatti gammadee hojjechaa hin jiru. Warri kwaaraantaaniidhaan illee amma waan baay'een hin guutamne waan ta'eef mana aasoleeshiniin nama amma kana baatu amma yoo fudhannee gaana 200 dhufuu danda'a kwaaraantaanii keessaa galuu qabu. Nama amma kanaaf immoo haalli turtii bishaan nyaati waan akka wantoonni guutamanii waan jiraniif inni illee yaaddoo guddaa ta'e waan jiruuf darbee immoo ogeessi faalamurraa hankee boor namni kun yoo pashantiin baay'ee dhufe ogeessi nama kana yaalu illee dhabuu danda'a waan jennee sodaa guddaa keessa galee jira ogeessa. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kaleessa paarlaamaa irratti yoo dubbatan alergiin keessumaa akka bunaa fi abaaboof weerarri COVID-19 carraa gaarii uumuu ibsanii turan. Akkamiin dhiibbaa kana dandamachuu akka dandeessan jennee gabaa oomisha Itoophiyaatti hoogganaa koominikeeshinii kataan obbo Natsaannat Tasfaayee dubbifnee akkas nuun jedhan. ወደ 280,800 ji'oota darban 11 keessatti buna toonii 200,000 fi 80,000 fi 835 daldalsiifneerra. Kun karoora qabanneerraa dhibbantaa 6 guddina agarsiiseera. Gabaa oomisha Itiyoophiyaatiin gabaan keenya kan qabbanaahu silaa osoo dhiyeessin hin jiraanne ture. Dameelee qabnu 23 keessaa 11 dameelee bunaa simatanidha. Dameelee bakka bunni oomishamu jiran kun oomisha bunaa simachaa turan. Naannolee tokko tokkotti sochiin magaalaa fi godinaalee gidduu jiru akka adda citu ta'ee turus konkolaattonni oomisha deddeebisan akka hin sochoone waan hin dhorkamneef dhiyeessitootarraa oomishni dhiyaachaa jira. Kanaaf humna guutuun waan hojjetamaa tureef dhiyeessiinis daldalaanis hin qabbanoofne. Waldaan ergitoota abaaboo Itoophiyaas Keeniyaatti hanqinni xiyyaaraa fi fe'iisaa jiraachuu fi lolaan mudatee turuun gabaa isaanii akka dandamatu carraa gaarii uumuu nu mirkaneessaniiru. Gidduutti odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti hima. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiilee 259 guyyaa har'aa biyya Kuwait irraa gara biyyaatti deebisuu isaa beeksise. Qondaaltonni olaanoonis buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti simataniiru. Kana dura lammiileen Itoophiyaa kaampii waraanaa biyyattii keessatti ugguramuu himaa turan. Itoophiyaa Masrii fi Sudaan dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti marii adda kutanii turan itti deebi'an. Guyyaa har'aas ministeeronni bishaanii fi annisaa biyyoota sadeenii viidiyoon ni mari'atu jedhameera. Torban tokko dura naannoo Amaaraa godina Kaaba Walloo qondaaltota aanaa Raayyaa Qobboo irratti ajjechaa raawwachuun kanneen shakkaman 2 harka isaanii kennachuu koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa hime.
Pireezidantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa dhukkuba onneen tasa lubbuun isaanii darbuu mootummaan biyyattii ibsa baaseen himeera. Filannoo biyyattii torban muraasa dura gaggeeffameen kaadhimamaan dhaaba Nkurunziizaa injifachuun labsamee ture. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya kabirootti gaafa ceenu ministeerri muummee Abiy Ahmed akkuma gara aangootti dhufaniin Itoophiyaatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa ture akka fooyyessan waadaa galanii ture. Sirna olaantummaa TPLF keessa ture irratti miidhaa sukkanneessaa akkamiin namootarra gahaa akka ture fiilmiin dookumantarii hojjetamuun miidiyaalee biyya keessaan tamsa'aa turuunis ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy hidhamtoota hedduu mana hidhaatii gadhiisisuun sana boodas namni kamiyyuu qorannoo gahaan osoo irratti hin gaggeeffamin akka hin hidhamne himanii turan. Sirna haqaa biyyattiis fooyyessuuf waadaa galuun hooggansa haaraa gara aangootti fidaniiru. Namni siyaasaa obbo Baqqala Garbaa sarbamni mirga duraan turee fi ka amma jirullee wal fakkaataa jedhu kunooti. Dhaabii biyya bushugaa dhaaba afurirraatiin ijaarame kan Addawaawii jedhamudha. Addawaawiin kuni dhaabni Oromoos keessa akka jiru ni beekama. Haa ta'uyyuuti Addawaawii kana keessatti walqixxummaan dhaabicha keessa sababii hin turreef olaantummaan yookaan TPLF beekamaa ture. Dhaabbilee biroon keessumaa OPDO'n immoo dhaabbilee jiran keessaatii dadhabaa fi kan ofuma isaatiiyyuu sadarkaa gabrummaa keessatti jala turedha jechuun ni danda'ama. Sababii kanaatiif Waati isaan fayyadamee uummata Oromoo irratti miidhaa hedduu irraan ga'eera. Nama baay'ee hiisiseera, nama baay'ee ajjeesiseera, reebsiseera, qaamni akka hir'atu taasiseera, carraa adda addaa akka dhaban taasiseera. Dinagdee keessatti akka isaan hin dorgomne durii akka isaan hin qabaanne godheera. Kun hundumtuu eenyuun qabamee hojjetamee warruma amma mootummaarra jiran keessumaatii dhaaba biyya bulchuudhaa keessa dhaaba biltiginnaa jedhamu kana keessa warra jiran ta'uu isaaniiti kan nuti beeknu. Namoota hidhaman tokko keessaatii anis tokkodha. Namoota garmalee ragaan sobaa irratti dhiyaate keessaatii an tokkodha. Kan ragaan irratti ba'e Oromoodha. Kan nama ragaa irratti ba'u sana kan leenjise Oromoodha. Yookaanis dhaaba yeroo sana OPDO jedhamee waamamu har'ammoo PP ta'e kanadha. Kan mana hidhaatti inni ergee dhufee kan naqabee OPDOdha. Kan abbaa murtee ta'e kan murtoo kan natti dabarse Oromoodha PPdha yookaanis immoo OPDO kaleessaati. Kanaaf ajaja dhaaba biraatiin haa ta'uyyuu malee bifa raawwachiisuutiin yakka fi dhiittaa mirga dhala namaa biyya keenya keessatti ta'ee Oromoo irratti ta'ee kana keessaatti kan harka hin qabne hin jiru. Guutummaadhumatti immoo baay'inaan kan keessaatti qooda fudhatee OPDOdha yookaan PPdha jedhee kan fudhate. As keessatti abbaa balleessaa yookaan yakkamaan eenyudha jettanii jala murtanii himuu dandeessu. Amma TPLF fakkeenyaatiif hin ajaja malee baay'inaan kan darara namarraan ga'anii dhaabbilee warra biroo. Kanaatiif dhaabbileen kun TPLF lakkii nama dararuu keessaatti quba hin qabu. Kanatti itti gaafatama hin qabu jechuun danda'u. Warri biroon immoo lakkii nuti ajajamneeti malee waan kana balleessuudhaaf barbaadne miti yookaan nama miidhuudhaaf jaallannee miti ajajamneeti buddeena keenyaaf hojjennee jechuunis hin danda'amu. Kanaaf sirnuma sanarratti dhaabbilee sana hundumarratti walqixaan irra kaa'uun barbaachisaadha. Kan amma gara Oromiyaatti yoo deebine oolchuu numa danda'u turan. Warri OPDO kun saba isaanii baay'inaan akka dandamachiisuu numa danda'u turan. Harka irra qabuu numa danda'u turan. Dhiibbaadhaaf jedhanii saba ofii miidhuun iyyuu yakkadha. Warri kalee aangoorra turanis warri aangoorra jiranis kana walqixa qooddachuu qabu. Sarbamuun mirga namummaa kun qaama jijjiiramaa jedhu jalatti itti fufeera moo dhaabbateera moo fooyya'eera jedhamee ibsamuu hin danda'a? Lafinni itti dhaabbate jira. Bakka tokkotti nama hidhamu nageessu. Finfinneetti amma namni tokko yoo hidhame lafa koominitiin addunyaa kun dhaga'uudha. Namoota isaanii dubbatu namoota qabantu jiru. Paartiilee keessumaatii saba tokkoof cimsanii dubbachuu danda'antu jiru. Sababii isaaniif iyya isaanii irraan kan ka'e paartiilee warra miidiyaa hedduu qaban, deeggarsa hedduu qaban, namoota barreessaniif aktiivistoota hedduu qaban, birookiraasii keessaa namoota jajjaboo qaban, asiinis achiinis namoota dhiibbaa taasisuu danda'an warri qabani sagaleen isaanii yeroo soma dhaga'amaaf waan ta'eef namoonni akkasii hidhamaa jiran. Magaalaa kana keessaati baanee gara Oromiyaa yookaan gara Kibbaa kan deemnu yoo ta'e namoonni isa kaleessaa caalaa hidhamaa akka jiran, isa kaleessaa caalaa dararamaa akka jiran numa mul'ataa jechuudha. Staatistiksiin isaa otoo ba'ee bara dargii keessa namoota Oromiyaa keessaati ajjeefaman caalaa bara wayyaanee waggaa 27
darban keessa warra ajjeefaman caala waggaa kana lamaan gidduutti namooti ajjeefaman baay'ee dachaa meeqaan caalu lakkoofsa isaanii. Kanaaf dhiittaan mirga dhala namaa daran iyyuu itti hammaatee waan fooyya'ee hin qabu jabaatee itti fufee jira. Weellistuu gameettiin Haaloo Daawwee erga dhukkubsattee manatti haftee waggoota 5 ol ta'uu nutti himteetti. Magaalaa Dirree Dhawaatti dhalattee ka guddatte weellistuu Haaloo Daawwee umurii ishee waggaa 15tti gara hojii aartiitti kaseente. Kaaseetta 10 dhuunfaa isheen 13 ammoo namoota biroo waliin hojjetteetti. Buzuu Warqolaanaa haala amma keessa jirtu irratti dubbiseera. Jireenya qabu jireenya namni hojii hin qabne namni horii hin qabne jireenya maal jira malan qabu alan qabu wanta sun qabu harka. Agam keessa turte aartii keessa? Waggaa 40 hojjete waa'ee aartii waggaa 40 umurii kiyya hojjetti bite. Aartii kana guddisuudhaaf hagam wareegama kaffaleera jettee yaaddaati? Umurii waggaa 40 bite ijoollemmaa galeetiin jira waan beeku hojjechuu sana malee wareegamu malee waan anas maa dalagee hojjette taasisa 23 dalagee kudhan kophaati iyyee kudha 3 nama hojjete. Dhukkubni kun hojii keetirraa si dhaabeera jechuudha. Eegaa dhukkubarra na dhaabe. Uummata Oromootiin na gargaara rakkoon itti bal'oo nutti jirti. Irraa illee fayyaa turraa na dhaabe. Waan dandeessan na gargaara. Afaan kana yoo abbaan dubbisiin namni namaa guddisiin jiru jennee si gaafa sun itti taane rakkoo meeqatti dabarsine. Eegaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhanii akkan cabsin ilaallee fi ilaa ammaa dhaloota dhaalchifne jechuudha waan takka dhaloonni guddisuudhaaf fuudhe rakkoo miti. Afaan nama babal'atee miti gaafa san dhorkaadha. Raadiyoon cabsaa waliin dubbachuun hin ta'u dhaggeeffachuun hin ta'u ammas deebi'anii agguu haasuu kan nuti baafne. Eebbitti hin dhaggeeffatin ajaaniin dhaqa bita afaan kuni. Afaan kun dhaqa bita afaan Oromoo kun dhaqa bita afaan jara afaan dhaggeeffadha ajaanii dhorkaa turan gaafa tura. Dhaqa binnee biyya keessa hiruu turre gaafa turan. Waggaa hamma kana hojjettee waan ati aartii irraa argatte maali? Waan takka hin jiru aartii gaafa turaa maallaqa hin qabdu. Ammallee warri duriin waan harkatin ammallee waan harkatu jechuudha. Gara waggaa 5 akka dhukkubsachaa turte natti himte kaleessa hamma kana eenyutu si gargaaraa jira haalli jireenya keetii? Gaaduun booda dubbachuu waan qabu gaaduun booda jirutti wal gargaaru gaariidha. Gargaara uummanni Oromoo afaan kijjeetiin namalee afaan qabu jedhanii gaafa sana hojjete warri amma hojjetullee akkasuma afaan abbaayee guddisee malee ni kufa. Gargaaraan jiran amma qaban. Weellistuu Haaloo Daawwee gargaaruudhaaf miidiyaa hawaasummaa irratti sochiin adda addaa jalqabeera. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessinee asuma irratti xumurama. Odeessaalee keenya barreeffamaan hordofuudhaaf marsariitii keenyatti goruu dandeessu. Fuula feesbuukii keenya irras odeessaaleen wayitaa'oon guyyaa guyyaadhaan maxxanfaman jiru ilaalaa hordofaa isiniin jenna. Qophii kana akka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii tooraan kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa waan hordoftaniif ulfaadha. Horaa bula.